Gaarummaa Waaqayyoof tola Waaqayyoo hundumaaf Waaqayyoon hin galateeffannaa. Amma yeroo kana sagalee Waaqayyoo walii wajjin hin dhaggeeffannaa. Maatiyos boqonnaa 5 lakkoofsa 13-14 irra jiru dubbifneetiyyuu ergaa guyyaa har'aa dhageenya. Yesuus itti fufee isin soogidda lafaati. Soogiddi garuu mi'aa yoo of keessaa dhabe maaliin deebi'ee mi'eeffama ree? Gadi baafamee gatamee namni irra ejjetee balleessa malee homaa tokkoof waa'ee hin baasu. Isin ifa biyyaa lafaati. Mandara tulluu gubbaatti ijaarame dhokachuu hin danda'u. Homtinuu ibsaa qabsiisee guuboo jala kaa'uu hin kaa'u. Baattuu ibsaarra kaa'aa malee. Ifichis mana keessa kan jiran hundumaaf hin ibsaa. Ameen. Sagaleen Waaqayyoo nama dhaggeeffatuuf, nama dhaga'ee fudhatuuf jireenya daandii isaas hin qajeelchaa. Gara dhugaa beekuu hundumaattis akka jireenyi isaa guddatu hin godha. Lallaba kana gaafa ilaallu Gooftaan keenya Yesuus Kiristoos Maatiyos boqonnaa 5 keessatti amantootaaf yookiin bartoota isa duukaa jiran sanatti gaafa dubbatu maqaa kenneef. Eenyu akka isaan ta'an itti hime. Ergan isin waame, erga na duukaa buutanii, ergan isin barsiisee eenyuun akka taatan beekaa waan jedhu tokko of keessaa qaba. Maal akka taatan hubadhaa waan jedhu tokko of keessaa qaba. Inis yoo teessan ilaaltan isin ifa biyya lafaatii, isin soogidda lafaatii, isin tulluu mana gaara gubbaa irratti ijaaramedha. Eenyuyyuu dhoksuu hin danda'u isa jedhu tooraan gashee dubbii mata duree gurguddaa lama waa'ee soogidda lafaa ta'uuf waa'ee ifa biyya lafaa ta'uu itti hime. Dubbiin dhoksaan tokko garuu mana tulluu gubbaa irratti ijaaramedha isin ittiin jedha ture. Teessanii gaafa ilaaltan firoottan koo namni waan Waaqayyo ittiin jedhu, waan Waaqayyo hin taata ittiin jedhu ta'uu akka danda'u amanuutu isaaf ta'a. Waaqayyo akkas jennaan, Waaqayyo kana taatannaan namni akkasuma ta'a. Waaqayyo akkas gootaattiin jennaan namni dhaga'ennaan akkasuma godha. Wanti Waaqayyo dadhabu hin jiru sababa ta'eef Waaqayyo dubbii namatti dubbatuun jireenya namaa geeddara. Bartoonni kun eessa akka isaan dhufan yookiin warri ta'anii dhaggeeffatan kun eenyu akka ta'an teessanii gaafa ilaaltan fagoo irraa warra dhufanii. Eenyummaan isaanii yoo seenaan isaanii qoratame kan biraa ta'uu danda'u. Hojiin isaanii, qomoon isaanii, bifi isaanii, dandeettiin isaanii namoota dubbii kana ittiin jedhu kanaan malu ta'uu dhiisuu danda'u. Garuu dubbiin Waaqayyoo gaafa namatti dubbatu ulaagaalee ilaalee yookiin immoo nama akkasiiti, nama cimaa akkasiiti jedheetu hin taane namatti dubbatee nama dadhabaatti dubbatee ulaagaalee wanta sanaaf barbaachisu namni akka guutu godha. Gooftaan Yesuus Kiristoos dukkana keessa akka waame isaanitti maayira. Rakkina keessa akka isaan waame isaanitti maayira. Biyya fagoo keessa, cubbuu keessa, dukkana keessa, manadhaa keessa, abaarsa jala, firdii jala isaan baasee waamicha isaan waameen akka isaan geeddaraman itti maayira. Maalittiin jedhee isin soogidda lafaati. Yoomii kaaftan ergan isin waameen, erga dubbii koo dhageessanii isin raawwattanii jijjiiramtanii. Dabalee maalittiin jedhe isin ifa biyya lafaati. Lafa isin jirtan hundumtuu hin ifa. Lafti isin jirtan hundumtuu dukkanni bira gahuu hin danda'u. Dukkanni mo'uu hin danda'u. Isin dur dukkana turtanii amma garuu isin waamuu kootiin, isinitti dubbachuu kootiin ifatti geeddaramtanii. Geeddaramuu waamicha keessa jiru. Geeddaramuu Yesuus irraa baruu keessa jiru. Maqaa Yesuusiin duukaa deemuu keessa jiru. Maqaa Yesuus Kiristoos irraa baruu keessa jiru. Taa dhaggeeffadhaa, hubadhaa. Namni kana yoo gochuu baate kiristaana miti, amanuu hin dandeenye, hin waamamne. Waamamuu waamameera ta'a. Tarii sagalicha dhageen fayyina hin geeddaramne ta'a. Har'a garuu ergaan nutti dubbatu garuu eenyummaa keenya nu hubachiisa. Irra deebinee macaafni qulqulluu kun maal akka jedhu deebinee akka laallu nu gorsa. Yesuus Kiristoos eessaa na waame? Maalitti na waame? Har'a jireenyi koo maal? Jennee akka nuuf ilaallu godha.
har'a biyya lafaa keessatti maqaa gaarii qabu jedhamnee kan waamamnu kiristaanaa taaniyyuu malee maqaa gadhee qabu jedhamee nama biratti kan madaalamne arrabsamaa jirru tarii nu ta'uu danda'a. Xaaran mana ga'u nuuf xaarame, waamicha mana ga'u sanuuf kenname sagatii malee fudhanne kana yoo salphisnee irra ta'e irratti yaaduu qabna. Anaaf isin obboloonni koo itti yaaduu qabna, itti yaaduu qabna firoonni koo. Isiniifa biyya lafaati hin ibsitu, lafa isin jirtan itti ifa. Namaaf isin fakkeenya gaariidha, isin dura buutuudha. Nama dura deemtu, namni isin ilaalee adeemu hin gufatu, namni ifa keessa deemu hin gufatu, namni ifa ilaalee deemu hin gufatu. Lafa dhattan hundumaatti dura buutota barbaachisoota, isin qorichadha, isin hin minyooftu, isin hin iftitu. Ana gara lakkoofsa Maatewos boqonnaa 5 lakkoofsa 13 gaafa deebin soogiddi miyaasa yoof keessaa dhabe maaluufuu waa'een baasu gadi baafamee gatama. Namnis miillaan irra jetee saballeessa malee. Har'a maqaa kee eeggachuudhaan waamicha kee eeguu dadhabuudhaan arrabsoon guddaan sirra jira. Salphin wambariin siif kennamuudhaaf jedhu dhabdeetta. Maqaa siif kenname xureessiteetta, seenaa siif kenname balleessiteetta. Yoo taa'e balleessee dheessitti bareedduu korra caalaa yoo balleesse har'a qalbii kee akka diddiirratti namni sin argu, namni sin dhaga'u. Ani eenyudha, maalittan jira jedhi of yaadi. Ati biyya lafaaf jireenyadha, ati biyya lafaaf dhugaadha. Tokko biyya lafaatiif mi'aadhaati, lammaffaa biyya lafaatiif atifadha, sadaffaa biyya lafaaf kan mul'attudha, iji namni hundumtuu kan sirra buufatudha. Yoo teessan ilaaltan manni tulluu irratti ijaarame halkan ifa isaatu ifa, guyyaa ijaarsa isaatu mul'ata. Ati gara kamittuu halkanittuu hin mul'atta, guyyaattuu hin mul'atta. Maqaa kana beekumsa sii kennetu hin taane, siyaasa sii kennetu hin taane, qomoo sii kennetu hin taane, qabeenya sii kennetu hin taane, Kiristoos si waameetu maqaa kana sii kennee seenaa kee geeddare, jiruu kee geeddare. Geeddaramuu kanatti amanuu qabda. Geeddaramsi immoo sirraa mul'achuu qaba. Ani eenyu jettee of gaafatte macaafni qulqulluu kun eenyu akka ati taate sitti hima. Gara Maatewos boqonnaa 16 yoo ilaaltan akkana jedha. Hordoftoota gaafan isinii dubbisu. Namoonni hojii keessan isa gaarii arganii abbaa keessan isa waaqarraadhaaf ulfina akka kennaniif ifni keessan akkuma kanatti namoota duratti ayifuu jedhe. Hin naamsinaa, namoota duratti ayifu. Namoota garraamota, namoota garaa hamoota, namoota cubbamoota, namoota qulqulloota, beektota duratti, sooressa duratti, xinnaa duratti, guddaa duratti jedheen namoota hundumaa duratti ifni keessan ayifu. Kan dukkana keessa jiru fagootti arguun isatti hin ulfaatu, sirraa fagaatanii jiru. Ati ifatti baateetta, dukkana kee ta'anii ifa argu, ifa sanatti immoo hin baqatu. Macaafni qulqulluu namoonni hundinuu gara ifa sii Waaqayyo sii ibseetti hin yaa'u, hin baqatu kan jedhu Isaayaas keessatti dubbatameera. Sa ifa siif ife irra caalaa ati iyyuu ifatti akka geeddaramte immoo beekuun siif ta'a. Kanaaf har'atti biyya lafaatiin maal? Biyya lafaatiif ifa, biyya lafaaf soogiddaa, biyya lafaati keetti kan mul'attu beekumsaan, ayyaanaan, dibataan, ulfinaan, eebbaan kan mul'attudha. Namni lafa tidhatte hundumaatti mallattoo qabda. Mandara jiraattu keessatti seenaa qabdaat, maqaa qabdaat, ayyaana qabdaat, dibata qabdaat, simboo qabdaat, surraa qabdaat, maqaa gaarii qabdaat. Maqaa kana abbaa foonii yookiin mootii tokkotu si moggaasitu hin taane Waaqayyo Waaqa jiraataa isa hundumaa danda'uuf isa hundumaa gararraa jirutu si waame. Inni maqaa geeddaruu danda'u isa waan hundumaa geeddaruu danda'udha. Lammaffaa isa nama hundumaa gararraatti aboo qabudha. Maqaa sagadhee sii kennetu hin taane maqaa sagaarii, maqaa sagadhee sana maqaa sagaarii sitti moggaasuudhaan si geeddara. Kanaaf biyya lafaa kana keessatti ati maali? Soogidda. Eewusin jedhe Iyesuus Kiristoos. Ati biyya lafaa kana keessatti maali? Ya kiristaanaa dhaga'i. Ati biyya lafaa kana keessatti maali? Ifadha. Ati biyya lafaa kana keessatti maali? Mandara tulluu irratti ijaaramedha. Ati biyya lafaa kana keessatti maali? Ifni kee namoota duratti akka mul'atuuf waamamte.
ibsaaniif fudhamee guuboo jalan kaamu oddoo irra kaamuutu kaama oddoo isaaf kenname irra kaama malee kiristaanni booddee namaan taa'u tiyaataan taayitaadhaan ati dura qabeenyaan ati dura qabeenya argachuus jiraam si barbaachisaam inni kosoor badhaadhaa ta'eetu jiru nuuni sooressoota nu gochuudhaaf iyyummaa foote jedhamee caafame jira Phaawulos warra Qorontoosi akka jedhee dubbate ati qabeenyaan hundursita an qabeenyaa biyya lafaa maalan godhaattiin jechuu dandeessa qabeenyaan biyya lafaa ulfina waaqayyootiif akka hojjettuuf akka ati jiraattu si godha yoo dhufes gaarii yoo dhibessaaf homaa miti Yesuus Kiristoos kanaan waan hin madaalamneef garuu karaa Yesuus Kiristoos ibsuusa jedhu akka dungoo duwwaatti ibsuutuun ta'an karaa adda biraatiin iyyuu iftee caaltee argamuu mul'achuu kee dubbataa jira macaafni qulqulluun hubate beekumsaanu nama caaluu qabda qabeenyaanu nama caaluu qabdaati asaadhaanu dubbiidhaanu hojiinu gochaanu qulqullinaanu tokkummaanu walii galteenu loltee mo'uunu dabartee lafa qabachuunu karaa hundumaanu caaltee akka argamtu siitoo fi godhe miti Yesuustu siin jedhe samaqaa namaa geeddaruu danda'u sama seenaa namaa geeddaruu danda'u biyya lafaaf biyya waaqaa kana geeddaruu danda'utu maqaa kana siif kenne kanaaf biyya lafaa kana keessatti abooti qabdu laal waan tokko isinitti dubbachuu barbaada iddoo kanatti kiristaanni irra caala an biyya lafaa kana maaluu waa'ee baasa seeroo mamaa boqonnaa 12 keetti gaafa laaltan waaqayyo Abrahaamiin biyya ol karaadotaatii gaafa waame akkana jedhe sababii keetiin gosoonni biyya lafaa hundinuu hin eebbifamu jedhe ati miyaadha ati eebba ati jireenya si keessa jira Hari kiristaanummaan kee jibbamuu danda'a faarfannaan kee jibbamuu danda'a lallabbii kee quran jireenyi kee jibbamuu danda'a biyya lafaa duratti baasina jibbani yoo sin jibban rakkoon qabu gaafa sin jibban san hundumaarra dura anaanna jibbani si jibbuu isaanitti Yesuusin jibbani Yesuusin jibbuutti immoo jireenya jibbuudha Yesuusin jibbuutti immoo nagaa jibbuudha Yesuusin jibbuutti immoo qulqullina jibbuudha Yesuusin jibbuutti immoo ulfina jibbuudha Yesuusin jibbuutti immoo jireenya bara baraa jibbuudha isaaniif hin galu isaaniif ati kanatti baattee deemtu Yesuus kan sirraa ifa Yesuus kan sigee jiru sagalee waaqayyoo jireenya kan kennudha ati ibsaadha ati soogiddadha ati mandara turrulratti ijaaramedha isaanii ol ijaaramteettaati isaanii gaditti ijaaramte miti isaanii olitti of gararraatti si ilaalu Kiristoositti yoo jabaatte Kiristoositti yoo jiraatte akka ifaatto bukkeetti si ilaalanii akka soogiddaa si namatanii akka jaarsa jabaasa tulluu gubbaa jirutti immoo of gararraatti si ilaaluun isaanii nafu kun waaqayyo biraa ta'e kanaaf kiristaanonni kana beeknee jiraachuu qabna waan tokko isin hubachiisuu barbaada irra caalaa dubbicha akka isin hubattaniif innis maanni biyya lafaa kana keessa gaafa jiraattu ati lubbuu biyya lafaa kana akka taate narra dabalee sitti hima lubbuu biyya lafaa kanaati amma teessanii gaafa laaltan lubbuun keenya foon keenya keessa jiraachuutti anaana fakkeenya yoo fudhattan lubbuun foon koo kee jiraachuutti dubbachaa jira lubbuun foon koo kee jiraachuutti olii gad deemaa jira lubbuun koo namummaa koo kee jiraachu foon koo kee jiraachuudhaan uffata uffadhee adeemaa jira lubbuun koo na kee jiraachuutti maqaadhaan na waamaa jirtu lubbuu koo na foon koo kana kee jiraachuufan wangeela isinitti lallabaa jira an jireenyattan jiraachuudha lubbuu kootu foon koo kana kee jira gaafa namni tokko du'u lubbuun keessaa baateetti wayyaarra buusaa kafanaa jedhu lubbuun keessaa baanaan namni tokko du'aadha ani garuu lubbuun waan na keessa jiruuf waa gochaa jira lubbuun nama kee jiraannan namni guddata lubbuun nama kee jiraannan namni furdata lubbuun nama kee jiraannan namni nurgaa lubbuun nama kee jiraannan namni naasaa lubbuun nama kee jiraannan namni nyaata lubbuun nama kee jiraannan namni dhugaa lubbuun nama keessa jiraannan nama wajjin hin jiraata lubbuun nama keessa hin jiru taanaan namni dhaqee gatama hin awwaalama seenaan isaa deebee hin yaadatamu achumaan irraanfatama kanaaf siif agalu yaa kiristaana yaa biyya lafaa yaa kiristaana yaa biyya lafaa yaa shee kiristaana jibbitan si dhagay siif agalu kiristaanof keetti jibbitee na jeefta yoote kiristaanof keessaa hin ari'atte yoote mandara kee keessatti xinqolaa kee matatii kee digimtii keetiin irratti hojjettee irratti hin kaate yoote ofii keetii jalqaba duuta maaliif kiristaanni lubbuu keeti si keessa jiraatu isaan sababii si keessa jiraatan yaa biyya lafaa ifni sii ba'aa jira ifni Kiristoos mi'aan nama qabu siif kennamaa jira mi'aan Kiristoos kan hundumaarra caalaa mi'aawu ifi guddaan gaara gubbaarratti siif kenname akka
akkati ol ilaaltee ilaaltuuf yeroo hundumaa ganama galgala akkati gadi baatee isa ilaaltuuf si gararraatti kan ijaarame ijaarsa kiristaanummaati, olaantummaa kiristaanummaati. biyyi lafaa akka kanatti gaafa hubatu dhiisaa jibbanii jalqabaa ana jibbanii sila irratti dubbadheera sobateef dhageessaniidha. kun hunduma keenyaaf haaraa miti. har'a kiristaanonni faarfattoon lallaboon amantoon hojii garaa garaarra kan jiru ifi keenya ifaa jira. namni hundinuu waaqayyoo keessan akka sodaataniif abbaa keessan akka sodaataniif ifni keessan nama hundumaa biratti yeroo hundumaa aayif nuun jedhaara. kan naamsite eenyudhaati? ibsaan kee kan si jalaa dhaamu ibsadhu kayti. maqaan kee kan bade maqaa kee deeffadhu. seenaan kee kan bade seenaa kee deeffadhu. qalbii diddiirradhu. waaqayyo maqaa sii laate sirraan kaafne cubbuu sii dhiisuu dadhabee sin ajjeesu. lafati kuftee si kaasuu dadhabee maqaa kee hin kaasu. sitti araaramuu dadhabee waaqayyo garaa sitti jabaatee sin gatu. kanaaf ati isa waaqayyo sin jedhe taata. akka waaqayyo sin jedhe jirta. akka waaqayyo sin jedhetti barri kee xumurama. kun akkasii ta'uuf ani eenyudha jedhii har'a of gaafadhu. sagaleen amma dubbifattu ati eenyu akka taate sitti hima. sagaleen warra dhageenye kun isa kana. waaqayyo sagalee kanaan nu haa eebbisu. sagalee kanatti akka jiraannuuf ayyaanni isaa nuuf haa baay'atu. gooftaanis nu haa eebbisu. fayyaa jiraadhaa. hin galateeffanna. waa'ee sagalee keetiif waa'ee ergaa keetiif galanni guddaan siif haa ta'u. amma yeroo kanaa kaasee soogidummaan keenya akka nurraa mul'atuuf, yaa waaqayyo ifni keenya akka nurraa mul'atuuf, mandara gaara gubbaa irratti tulluu gubbaa irratti ijaaramne taane mul'achuu akka jalqabnuuf, lafa dhokanne akka kaanuuf, maqaan bade seenaan bade tajaajilli bade iddootti akka nuu deebi'uuf, namoonni hundumtu akka arganii gara dubbii jireenyaatti dhufaniif ifni keenya nama hundumaa duratti jajabummaadhaan sodaa tokko malee ifuu akka danda'uuf ati nu gargaari. maqaa gooftaa keenya Yesuus Kiristoosiin.